har'a boqonnaa ja'affaa walii wajjin ni ilaalla. Boqonnaa ja'affaa walii wajjin ni ilaalla. Boqonnaan ja'affaani hoolichi mallattoo meeqa macaafichi chaappaa meeqaan cufamee jira jedha? Meeqaan cufamee jira jedha? Torba miti re macaafichi keessaaf duubaan barreeffamee chaappaa yookaan mallattoo torbaan cufamee jira jedha. Mallattoo torbaan cufamee jira jedha. Boqonnaa ja'affaa kana keessatti macaafonni cufaman kun maal akka isaan of keessatti qabatan hoolichi banee yeroo inni agarsiisudha. Yeroo inni banee agarsiisu. Chaappaa tokkoffaan tarii macaafi kun tokkumatu cufame ta'ee torbatu barreeffamee walitti cufame ta'ee wanti macaafi qulqulluun haasa'u hin jiru. Torbatu iddoo tokkotti xaqalalamee kaa'ame ta'ee garuu kan keessaaf alatti barreeffame ta'ee chaappaa torbaan yookaan mallattoo torbaan cufamee akka inni jirudha. Mallattoowwan kun torbanuu hiika mataa isaanii qabu. Macaafa keessatti jechuudha. Boqonnaa ja'arraa immoo hiika isaanii arganna. Maanni chaappaa tokkoffaan, mallattoo tokkoffaan, lammaffaan, sadaffaan, arfaffaan, shanaffaan maanni biyya lafaa irratti maal agarsiisa? Biyya lafaa irratti maaltu ta'a? Maal agarsiisa kan jedhutu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kana booddee hoolichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko utuu banuu nan arge uumama lubbuu qaban arfan keessaa immoo inni tokko sagalee akka qaqawweetiin kottu jechuu isaa nan dhaga'e. Anachi ilaaleen farda adii tokko nan arge. Inni fardicharra taa'e immoo idda yookaan xiyya harkatti qabatee gonfoon tokkos isaaf kenname. Inni mo'aa ammas mo'uudhaaf hin ba'e. Mallattoo tokkoffaa yookaan chaappaan tokkoffaan gaafarraa banamu Yohaannis maal arge yoo isin jettanii farda adii arge. Farda adii arge. Inni farda sanarra taa'u immoo mo'aadhaa xiyya harkatti qabatee jira. Ammas mo'uudhaaf hin ba'ee jedha. Yeroo hoolichi mallattoo isa lammaffaa bane immoo uumama lubbuu qabu inni lammaffaanii kottu jechuu isaa nan dhaga'e. Fardi diimaa biluun tokko hin ba'ee isa fardicharra taa'eef immoo nagaa lafarraa balleessuu namoonni akka wal gorra'an gochuu hin kennameef. Akkasumas billaan guddaan tokko isaaf hin kenname. Yeroo hoolichi mallattoo isa sadaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni sadaffaanii as kottu jechuu isaa nan dhaga'e. Anis achi ilaaleen farda gurraacha tokkon arge. Inni fardicharra taa'es madaallii of harkaa qaba ture. Yommus ani wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudha qamadii safartuu xiqqoo tokko gatii dadhabbii guyyaa tokko. Garbuu safartuu xinnoo sadii gatii dadhabbii guyyaa tokko godhe. Ejersaaf muka wayinii garuu hin miidhin nan dhaga'e. Yeroo hoolichi mallattoo isaa arfaffaa bane immoo sagaleen uumama lubbuu qabu inni arfaffaan kotu jechuu isaa nan dhaga'e. Yommus anachi ilaalee farda balqajjii tokko nan arge. Inni fardicharra taa'es maqaan isaa du'a jedhama. Mootummaan warra du'aniis isa duukaa deema. Lafa kanarratti harka afur keessaa harka tokko billaadhaan, beelaan, dhayichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeefamanii aboon isaaf hin kenname. Yeroo hoolichi mallattoo isa shanaffaa bane immoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii waaqayyootiif wanta dhugaa ba'anitti jabaachuu isaaniitiifis jedhamanii qalamanii nan arge. Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaaf qulqulluu dhuga qabeessaa warra lafarra jiranitti nuuf faraddee hamma dhiiga keenyaa fi gumaa nuuf baaftutti hammam turaa jedhan. Yommus adduma addaan uffanni adaadiin isaaniif hin kenname. Obboloonni isaanii hojii waaqayyoo keessatti hidhati isaanii warri akkuma isaanii ajjeefamuuf jiran hamma raawwatanii gumaa'anitti yeroo xiqqoodhaaf dabalanii akka obsanii akka aara galfatan isaanitti himama. Kana booddee hoolichi mallattoo isaa ja'affaa banuu isaa nan arge. Socho'a lafaa guddaa biiftuunis akka cilaatti eelee taate ji'i guutummaatti akka dhiigaa diimate akka ija harbuu qilleensi jabaan raasuutti urjoonni waaqa keessaa hin harca'anii waaqni tarsa'ee gargar baafame akka macaafi maramuu danda'utti marame. Tulloonni biyyoonni bishaan keessaa hundinuus iddoo isaaniitii hin butamanii. Kana booddee mootonni lafa kanarraa namoonni gurguddoon abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboonni garbichi birmaduunis hundinuu holqa keessaa kattaa tollootaa gidduu in dhokatan. Tollootaa fi kattaawwanis nurratti jigaa jedhan. Fuula isa teessoorra taa'uu duraa dheekkamsa hoolichaa duraas nu dhoksaa. Guyyaa guddaa inni isaan kun itti dheekkamaman dhufeeraa eenyutu dura dhaabachuu danda'aree jedhan. Chaappaaleen kun maal agarsiisuuf taayimingii isaanii yookaan yeroo isaanii gaafa laallu gariin tokko keessuma gareen macaafa qulqulluu tokko inni kun kan ta'u yeroo rakkina guddaa keessa waldaan kiristaanaa erga butamteeti kan jedhanii barsiisan jiru. Gareen kan biraan immoo bara dhumaa keessatti kan ta'an kan ta'udha mallattoon kun jedhanii kan barsiisan jiru. Baruma dhumaa keessaa jechuudha. Anaan isa kamiin deeggartaa yoo isin jettanii bara dhumaa keessa ta'udha jedheen deeggara. Waldaan kiristaanaa erga biyya lafarraa kaatee qofa kan ta'udha jedhee namanu parsanaalii jechuudha. Maaliif rakkoowwan baay'ee isaa
warroota asirra jiran baay'ee isaammayyuu argaa jirra waan taaneef jechuudha. Bara dhumaa kana keessa garuu guutummaatti wantoonni kun akka isaan raawwatan agarra. Egaa Yohaannis mul'ata isaa kana keessatti boqonnaa arfaffaaf shanaffaa irratti waan waaqa irratti ta'u erga nutti agarsiisee booda gara boqonnaa ja'affaa kanarra gaafa ga'u seenaan biyyi lafaa kun maal akka isheen ta'uudhaaf deemtu waggaa 2000 kana dubbate. Har'a miti kun waggaa 2000 kana jechuudha. Gara kamitti akka isheen deemtu maal akka isheen ta'uudhaaf deemtu. Waaqayyo karaa macaafa mul'ataa kana waan tokko agarsiisuu barbaada. Irra deddeebi'ee akkuma yeroo darbeessinee kaasaa ture. Wantoonni waaqarratti ta'an taanaan wantoonni lafarratti ta'anii to'annaa waaqayyoo jala akka isaan jiran deddeebi'ee agarsiisuu barbaada macaafa kana keessatti waaqayyo. Yeroo boqonnaa arfaffaa gaafa qayyabattan boqonnaa shanaffaa gaafa ilaaltanii waaqarratti jechuudha. Lafarratti yookaan mallattoowwan garaagaraa kun hundi isaanii gaafa isaan ta'anii waaqarratti raafama addaa tokko nagartan. Waay bakka seexanni iddoo sanatti akkas godhe iddoo kanatti seexanni akkas ta'e waan jedhu nagartan. Sababii waaldaan dadhabdeef kun ta'e sababii tajaajiltoonni dadhabeef kun ta'e kan jedhu tuun taane ዙፋኑ በሰማይ ላይ ያለው ዙፋን በሙሉ ልብነት ነገሮችን ሁሉ እንደሚቆጣጠር የሚያሳይ ነው። ገራ ጉቱዳን ለጴ ጉቱዳን ታአማ ጅራ መሌ እዶ ሰነቲ ሰይጣን ደከስ ጎቻ ጅራ እዶ ሰነቲ ደደቢና በሉቲፍ ኮንቴ ዋንጀሩ ተኮ ነገርተን እንዳው ዋንታ ካሮርፈሜ ራወቴ አዱኛን ኩን ራወቴ ገራ ሰነቲ ተከሸን ደማ ጅሩ ተኮ ነገርሲሱላ ከነሲ ነገርተን ኩንሞ ማኒ የእግዚአብሔር የበላይነትን የሚያሳየን መጽሐፍ ነው ጀነር yeroo baay'ee amantoonni wanti tokko gaafa ta'u seexanni kun iddoo sana akka godhe waaldaan sababii dadhabdeef kun ta'e sababii kanaaftiif kana ta'e yeroo jedhu baay'ee nagar kuni olaantummaa waaqayyoo ganuudha karaa biraa olaantummaa waaqayyoo ganuudha በዚህ ምድር ላይ የሚከናወኑ ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር እየተቆጣጠረ ነው እግዚአብሔር እየተቆጣጠረ ነው እግዚአብሔር ሳያውቅ እየተደረገ ያለ አንዳች ነገር የለም ወንት ዋቀየቱም በኪንታ አጅሩ ተኮል ያከንጅረ በኩ ደንደውት ነው ረጅራት ምንማ ስቡከ ጅሩት ገለገላት ያከነ ጀዳኒ ኡቶ ዋቀየም በኪን ጀዳኒ ሜ ወንት ስረተ ተውስ ወንት ሲፍተውስ እንጅሩ ዳኒ ወንት ኑረተ ተውስ ወንት ዱኛ ከረተ ተውስ ተአና ዋቀየቲን አላ ወንት በተኮል እንጅሩ ተዋና ዋቀ ከኛቲና ለካም በተኮለ እንጅሩ እያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው የምንለው ከናፊ ዋቀ የሁንዱ መገራራ ከንጀን ሁንዱ በደንዳ ሁንዱ በቢታ ከንጀን ከናፍ ዶቢያ ፋንኬኛፍ ያደገራ ከኛኒ ቤከምቲ ሞቱማዱ ከናፍ ቤከምቲ ነሞታ ገራገራፍ ቤከምቲ ሐሎታ ገራገራቲፍ ከንኑራ ባየውፍ ቁሰቹኑራ ጅራታ የሮባዬ ማሊፍ ወጀተን መጽሐፉ የሚነግረን ነገሮች በሙሉ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ናቸው ነው ብለን አከስኑ ተገርሲስ ናኖ በቆና ጃአ ካተኒ ሙሐመድ አጠኒ በቆና ኩለ ሰገሪት ጋፈላልተን ጀቹዳ በየለፋ ከነረት ተኤወንታ አንኩኑ እንድሳኒ ራወተኒ ገረ ከሚጠቀሳ እንደማጅረን ሞቱማን ሆሊቻ ሞቱማን ጎፍታ ኢየሱስ ጉቱማ ተከምቲና ከነዳ በትር ተገርሲስ መሌ ራፋማ አዳ tokko በቃ ሰይጣን ሞሐረከስ ጎዴ ከማል ጎነ በነ ጀራኒ ኤርገሞታ ወልቲ ቀበመን tokko ነገርተን ሜስቲ ሰይጣን ከነ ራዋቹ ዳፉ መሜ ከም ጎነ ጀራሜ ጭንቂ ወይ ነገርተን የሮነምኒ ወይ ክርስቲያንስ ተው ነገርተን እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ በበላይነት እየተቆጣጠረ እንዳለ ነው የምታዩት ስለዚህ የምናመልከው አምላክ ነገሮችን ሁሉ በእጁ ገዝቶ ያለና በቁጥጥሩ ስር እየሆኑ ስላለ መረጋጋት ያስፈልገናል ግታስገቢት ኑራ ኤገማ ዋንቲ ተአጅሩ ቢየከኛ ከተተተው አዱኛ ጉቱም ማረት ዋንቲ ተአጅሩ ሁንድሳ ይጃዋቀዮ ጀለጅራ ማሎ አሜን ጀዳ ሜ ዋቂኮ ጉዳዳ ኤዳሜ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ መለቶወን ኩን ማላ ገርሲሱ በረዱማ ከነ ኬሳ መለቶን እንዲ ተኮፋኒ farda adi arge farda adi dafi safardi charataau arge farda adi kuni takka turre nando bokonna didema kesatti sinufa farda adi kan farda charata wajjin sinufa garu farda adi kun lamon to komit garu falachu sani farda adi da lachu sani kan ratau qabu bokonna nando didema kesatti nuftani nagartu farda adi da farda adi kun immo kan ratau jeda xiyya arkatti qabata jeda xiyya yokan idda arkatti qabata jeda maqaan sammo mo'aadha mo'uudhaaf hin ba'ee jira fardi adiin kun akkasittiin irra keessa isaa gaafa laaltanii gooftaa yesuusii isitti fakkaata garuu gooftaa yesuusin akka ta'uusaa akka inni hin taane immoo kan agartanii macaaficha kan banaa jiru eenyudha gooftaa banaa jira kanaaf macaafichi mayyuu kan banaa jiru bukkee dhaabatee kan banaa jiru gooftaadha fardi adiin kun
Baradhumaa kana keessa fakkeessuu yookaan wallaalchisuudhaaf hafuura ba'u hafuura deceptionii yookaan yahasaawii masi yookaan Kiristoos sobaa hafuura Kiristoos sobaa ta'uusaa agarsiisa. ምንድን ነው የሚያሳየው? የወጀተን ፈርዲ አዲን አቺያስ በኤኩኒ መቃ አቺራ ካንታው ሞአን አይደ ሞኡን ሲሳፍ ከነመ በረዱ ማከነ ከሳ ወላልቺሱ ጉዳቱታ ከና ጎፍታን ኬኛ ማቴዎስ በቆና ድደሚያ ፍረቲስ ራወቴ ከከቺሴራ አከ ወላልቺፈም ነጅደሪያ ከከቺሴራ ወላልቺሱን ከራራጆ ተሶባ ከራታጃጆ ተሶባ ተው ባየ فرد أديدا قبلالتن أديدا قارم ما فكات إركنتاو هم ويدا موعدا يدا موعن ساسون قرو يمي جزاو يمي عشان نفاتشو يمي أتاللاتشونو ورقو يوم سود كناف أفورا برادو ما كنا كيس هوجيتو كيسا عندنا ونجر يديسبتيف سبيريت نو أفورا ولا الجسود أفورا نما ولا الجسود ملك كيس ناقاسا واقعي أفورا ولا الجسان نورا هذاو مالو أمين جدا أفوري والالتسا نموت بايك والالتسو كان أجر سيسود آجتشود شابان توكو فانغا فبنام أفوري والالتسا بيجي لفارتك قال لك كيفهم أهون ستايو نمون نبايين ياد ساني غوفتار ركسان كاسن كريستوس ركسان كاسن وانغرا غرا ركسان تاسسان كان تاسساجرو إسبريت نو بزوجين غستوال بزوجين أشنفوال إجينا موت بايين رغوفتار رنجرو إجي من توتا بايين رغوفتار رنجرو نمون بايين رغوفتا لبو ساني جرينيا سانيتي بربادا جرو متي وانغرا غراتي بربادا جرو كو والالچفمودا افوري والالچسان مقايسو سنورا هداف مالو امين جدا بريدو ماكو نيغا افور اكا خناتين اكن نغوته اغرسيسا يچور كنمنو يبركينيا كيسا بتبتككل يايين نو بتام يمياست ነገር ጋሪ ፈካቴ ከነመ ወላልچሱ ክርስቲያኑ ማፈካቴ ከነመ ወላልچሱ ራጁም ማፈካቴ ከነመ ወላልچሱ በርሲሰ ፈካቴ ከነመ ወላልچሱ ዋልዳ ፈካቴ ከነመ ወላልچሱ ብዙ ነገሮች እየተከናወኑ ያየን ነው። ከናፍ በዚህ መጨረሻ ዘመን ከሚከናወኑ ነገሮች አንዱ የማሳት አሎታ አፉራራ ካችሱ ዮካን ወላልچሱ ፈርድ አዲ ይሰረከንታው ፈርድ ቸረከንታው ሞኡ ዳፊስ አንጎን ካን ከነመፍ አንዱ የዲሴፕቲቭ ስፒሪት ነው። ከናፍ በረከና ኬሳ አፉራ ወልአልቺሳ ረባየ ፈገቹ እንደው ተረጀራት ደብዴቤ ዋይ ዱፋቲ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጅኒን ወልቀፍሲ ፈሜዱ ቢንዱበተም ኬሳ እንዲቶኮ አከ ወልአልቺፈምኔ ፎፈገዳ ከንጀዱ በረዱማቲ ወልቀፍሲ ፈሜ ከንዱበተም ኬሳ አከ ወልአልቺፈምኔ ፎፈገዳ ከንጀዱ ጅሮ ደብዴ ዋን ተኮኒ ቀየበታ ቱሪ ዋን ተኮኒ ላላ ቱሪ ሚዲያ ያ ዱብሳን ቱሪ እና አማ አመንቶን keessuma biyyi lafa amantoota wanta free gootee galakkisaa jirtu siiti fakkaata miti itti marsaa jirti karaa hunduma akka isaan gooftaa lubbuu isaanii kanarraa jasaa kaasaniif karaa hunduma xiyyeeffannaan godhamaa jiru እስረት yosin jettan በቤተ ክርስቲያን ላይ ነው። በእነዚህ 2000 ዓመታት በዓለም ላይ የተገፋችና ያልተቻለች ቤተክርስቲያን ናት። ወጎተ ቆመ ለመን ከነ ይቹል ከኒበምተ ከመዋሙረ ደብደ የቹል ዋልዳ ክርስቲያናት ከናፍ ሰይጣን ነሞተ ቀቡን ቤክቶተ ቀቡን ሆጀቶተ ቀቡን ሁንዱማቲን ከነንቲ የፈተ ወላልቹ ሱራ በርባዳ ጅሩ የኙ ነው ሲንጀተን አመንቶት ኡፋቲ ጎፍታ ኬኛ ወጅኒ ወልቀበቴ ብሉ ፕሮጀክት ከንጀዳሙ ቶኮ ሆጀታማ ጅራይ አንድ ሳይንቲስት ቶኮቱ በሬስ ነንዱብስ እና namni sun achi keessa ture blue projectin manni kaayyoonsa yoo sin jettani amma artificial intelligence yaa naannoo boqonnaa 13 tti dhufna kana bal'inaan jechuudha ishee droonii wan garaagaraatiin qilleensa keessa fakkii agarsiifamaa jiru argaa jirtu miti kan agarsiifamaa jiru ammas yaani agarsiifamachuu wal baama Itoophiyaa keessatti jiru darbe agarsiifamaa ture በቅርብ ጊዜ jedha namni kun በቅርብ ጊዜ gooftaa Yesuusin kan fakkaatu wayi samiirraa akkaataa dhufutti qindaa'aa jira jedha dhimma akka kanaa jedha artificial intelligence ina namni hundumtu akkaataa ilaaluu danda'utti isaan booda namni hundumtu gooftaa dhufe jedhee akka jilbeeffachuu danda'utti ija tasagaajjanoo jedha wallaalchisu sana yoo dhiisaasin karaa garaagaraatiin garuu beekumsa keessa teekinooloojii garagaraa keessa amantaa keessallee galee raawwate afurri wallaalchisu garmalee yoom hojjetaa jira yoo sin jettan bara kana keessa hojjetaa jira kanaaf amanaan bara kana keessa jiraatu afuurota hunda amanuun irraa baay'ee feggachuu danda'utu sinirra jiraata
ነገሮች አፉሮታ ሁንድ አምን ኩን ዲማ ዋልዳራ ዋልዳሞ ፋጀላ ሙሚት ዲማ አፉራ ሳጀራ ዲኖሚኔሽን ዋቀዮ በርንጅሩ አንተ መጠንቀቅ ያለባችሁ ስለ መንፈስ ነው። ወደ እናንተ የመጣ ያለው ነገር ወደ እናንተ የሚቀርበው ነገር ወደ ክርስቶስ ያቀርባችኋል ወይ አይናችሁን ከክርስቶስ ያነሳል? ኢየኬሰን ክርስቶስ ራካ ሰሞ ኢየኬሰን ክርስቶስ ራካ ፋርፈና ሲነጋ ጅርተን ኢየሱስ ራጃ ኬሰን ካሳ ጅራሞ ኢየሱስ ኢየኬሰን ቡታ ጅራ ለለቢ ሲነጋ ጅርተን ዋቀዮተ ሲንቡታ ጅራሞ ዋቀዮ ራ ሲንቡታ ጅራ ራጁማ ሲነጋ ጅርተን ዋቀዮተ ሲንፊዳ ጅራሞ ዋቀዮ ራ ሲንዲባ ጅራ መንፈስ ስለሆነ በመንፈስ ነው መመርመር ያለብን። አፉራኒ ከነላሉ እንደውቀም አፉራኒ ከነላሉ እንደውቀም ወጥንጠሉ ከንቀም ማሊፍ በርቺ በራው አፉለ ወል አልቺሳ ቀቡ አንተ አሎን መበረከና ኬሳ ወንታ ዋቀዮት ሰቡቱ ጫልማ ወንታ ፈደሳት ሰቡቱ በርባዳ ጅራ ኩን ወል አልቺፈሙ ሐማቱ ጅራ በረከና ኬስ ወላ ክርስቲያና ኬሰቲ ነሞን ማል በርባዱ አማ ዋይ ጅሬኛ ዋይ ሞቱማ ዋቀዮ አከተ ተለለብዱቱ እንታኔ ዋይ መናፍ ዋይ ኮንኮላታ አከተ ታሰብቱ በርባዱ አከተ እንዳው አቲዋና ከሲት ተለለብዱ ታናት ዝሪ ሚት ጀራ መሳው ሚቲ ከነ በርባዱ ዮም አፉሪ ሳኒ ሆ አዮ ሲንጀት አፉራ ሳኒ ቱንታን ዮም ስሜቲን ሳኒ ሆ አዮ ሲንጀተን አፉሪ ሰገሌ ዋቀዮ ወለ ነው አንቴም ጀቹ የሮ አከ ከና ሆ ዳሎኒ ባየን ሚለሳ ማልቱ ቀሊሳ ጅራ ዮ ሲንጀተ ዋና ከና በርባቹ ዋና ከና በርባቹ jireenya dhaloota baay'ee joonjessaa jiru waan gooftaatti isa fidu tun taane waan gooftaarraa isa butuudha. Faarfannaa baay'een gooftaarraa nama buta yoo hin eeggattan ta'e raajummaa baay'een gooftaarraa adda si baasu yoo hin eeggattan ta'e lallabii baay'een gooftaarraa adda si baasu yoo hin eeggattan ta'e maaliif የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ የዲሴፕቲቭ ስፒሪት ይበዛል። መጨረሻ ዘመን ስለሆነ አፉረ ጎዮምሳቱ ባየታ አፉረ ጎዮምሳቱ ባየታ አፉረ ጎዮምሳቱ ባየታ ምን ከገሰና ካሳ ዋቀየ ፉራ ካና ኑራ አዳው ማሎ ከገሰና ካሳ እጅ ከሰና በናሙ አፉር ከሰና በናሙ ዋንም ቱ ጎፍታራ ሲዲቡ ስራ አዲበም ማሎ አሜን ጀ ሳራ ባጋ ሜከ ዋንም ቱ ጎፍታራ ሲዲቡ ስራ አዲበም ወደ እግዚአብሔር የማስጠጋችሁ መንፈስ በሙሉ ከእግዚአብሔር እንዳልሆነ ይወቁ። እግዚአብሔራዊ ልምምድን እንዳትለማመዱ የሚያደርግ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። በዚህ መጨረሻ ግን ይበዛል። ለዚህ ነው አመንቶኒ በረከና ኬሳ ከረዱ ጀቹን ይረከረቹ ፊኬ ከንሳን በርባደን ከእግዚአብሔር አይናቸውን ሽፍት የሚያደርግ ብዙ ነገር ሞልቷል። ይነገራችሁ መለቶ ኢሰለመፋ ፈርደ ዲማ እነ ጀልቀባ ማሊ ላለ ፈርደ አዲ ምን ያከስ ሲላን ቀበተን ይፈን እነ መለቶን ለመፋን ፈርደ ዲማ ወራና ጦርነት የሮ ሆልች መለቶ ሰለመፋ በኔ ጀዳ ፈርደ ዲማን ቶኮ ይሰረከን ታውስ አቺያስ በውሳና ነርጌ ጀዳ ፈርደ ዲማን ኮ ነጋቢ የለፋራ በለሱ ቢይለፋማ አጀንዳን ሸ ጉዳን ረኮን ሼ ጉዳን ወልገይ ሼ ባየን ዋይ ማሊት ዋይ ነጋት ነጋን ዮፍረተን ይላልተናማ አማ ኢትዮጵያ ከሰተከም ነጋናም አጀንዳ ረምቲ ሞቶታ ኢትዮጵያቲፍ አሜሪካ ሲወረጠን ከኑ አውሮፓ ከሳ ሲወረጠን ከኑ ኤዥያ ከሳ ሲወረጠን ከኑ ዓለም በሙሉ አጀንዳቸው ስለምንድን ነው? ነጋበዴ አከሚት ነጋዴ ቢፍና አከሚት ሴራ ዴቢስና አከሚት ሴራ ከበቺፍና ማሊፍ ነጋን በየለፋረት ገርመለ ጀቀማል ስታዩት እንግዲህ ሆልቺ የሮኒ መለቶ ለመፋይ ጋፈበኔ ጀ ነጋን በየለፋራ አከበዱፍ እን ፈርደዲ ማረታው ዮካ ፈርደዲ ማቶኮን አርገን እነችረታው ፍሞ ነጋ ከበለሱ ፊቱ ከነሜ ፊዳ ከናፍ ነጋን አችትሱ ያደሜ አሲኒስ ያደሜ ከራሰናንስ ያደሜ በየለፋ በረዱማ ከሰ ነጋ ኤጉን ጎውማ ደከን ጀኑፍ ሰከናፊ ራወተኒ ዋን አርገሙ እንደጄ ተኮ ኤጉን ቀብደን ዋንተ ሲኒ ጀቻሉ ሲኒ ገላ ለምቲ ዓለም ሰላም ያጣች እንጂ ሰላም ያገኘች አትመጣም። ፈጽማ ወደዛ አትመጣም። ራወቴ ድፉ እንደንዴሱ በዚህ መጨረሻ ዘመን በምድር ላይ ከሚበዛው ነገር አንዱ ሰላም ማጣት ነው። ይበዛል። አዎ ጦርነት ይበዛል። አዎ ስፔሻሊ
mallattoo salamaffaa kana gaafa dhaaltanii biyyoota gidduutti waraanni akka baay'eetu agarsiisa. Mallattoo lamaffaa kun biyyoota gidduutti afura wal mo'achuu barbaadamu, ጦርነት wal gorra'uudha, ጄኖሳይድ biyyoota keessa sabni wal mo'achuu, sabni wal qalu dhimmoota akka kanaatu baay'ataa jedha. በዚህ መጨረሻ ዘመን ያለችው ሰባብ ግዱት ወለሉን ብያ ግዱት ወለሉን ቢላሉ ከፈመ ሰናዳ አይቾ ፈርደ ዲማ ብሉ